tak abiyyu roobsa qabal kan tak Itoopiyaan Somalee wayna magaafatti Oromoo wayna magaafatti Amaarree hataati dalaga Tigreen karabilaatiin hataati dalagdi maalin bulchuu dandeeme naa himati waan taalkan takkan bulchu Duraa waan biyya keessa jiru ni tolchina deebi'ii bakka qabaafi nagodhani biyya tokkoof jechuudha Oromoo irraa kaasee biyyattii Itoophiyaa sana keessa ka jirtu kana namuu qoruma teessa nyaadhaan jedhanan qorii namaa osoo hin taane qoruma teessa nyaadhaadhaan jedha. ilmaan keenya kan haadhaa fi abbaan qabne hunda ni gargaara. Hawwan keenyas ni gargaara jeetii yaada yoo guyyaa takkaaf bulchaa Dirree Dhawaadhaa yoo si godhan hojiin ati dura dalaytu maal? Wallahi anjoolluma dardaraatiif taadubiraatiif jaalala heddummeessaaf. Aayaa akka Dirree Dhawaattiisan akka Itoophiyaatti muummicha ministeeraa yoo si godhan akka ministeeraatti akka Itoophiyaatti yoo muummicha ministeeraa na godhanii guyyaa takkaaf yoo si godhan guyyaa takkichaa jaalalumaan labsee bu'a. Yoo muummicha ministeeraa akka Dr. Abiyyitti guyyaa takka si godhan guyyaa takkaaf yoo hangosa kannan hojiin ati dura niin hojjedheettee yaaddu. Oromoo bilisoomsuuf. Hojiin bakka ani jira maataan qasa deetii xiyyeetti bakka waan namni waan gana bulchiin amma dura ni jira miti bakka xaqlaa ministeeriin waan illaa irraan tanaan godhin hunda ni godha jee khani yaadu hedduu takkaa jira guyyaa takkati akka nama bakka ani jira miti asmaatiin kana beekni akkas takkati ni ayyaana jeetii yaadaati. Hojiin ati dura hojjettu guyyaa takkichaa saniif kan hojjettee buutu. Haniin dura bilisoomsuu qabu uummata kiyya uummata Oromooti. Uummata Oromoo guyyaa takkatti ni bilisoomsittee ni adda. Jechuun hanga tokko bakka guyyaa tokkichaa san waliin dura godhu bandiraa abaa'oo biiftuu matanaan saqqala Itoophiyaa dura guyyaa san maqaa abaa'ootti ni jedhama. Hojiin an dura hojjedhu wallaahi hedduu nama dhiba hedduu nama dhiba wallaahi. Biyya takkaaf yoo muummicha ministeeraa na godhan duraan dursee mirga uummata Oromoo haamata 150 cunqurfame mirga wabii Oromoof kennuuf Finfinneen Oromoo ta'uu ni mirkaneessa ture. Naafuun kee hookaa hojjechuudhaaf. Guyyuma tokkotti waan hin godhuun qabu guyyaa tokkotti waan hin godhu hin jiru waan hin godhamu yaadamu illee hin jiru. Kan hin dura hojjedhu dalagaan qabne dalagaan itti godha dardara. Dardara dura tokkoffaa dardaraan dalagaa hojiidhaaf uumaaf akkuma biyyuuttiin dalagaa akka biyyuuttiin dalagaa akka isaatitti kanallee bulchiinsa bikka isaaf buusuufis yaadan qabu uumamarraa hannaadha bulchiinsin. Jalqaba wanni niin godhu muummicha ministeeraa yoo ta'e jalqaba waan magaalaan Itoophiyaadhaa beekta Afrikaa keessaa nyaataa dhugaatiidhaan rakkattee jirti. Namni biyya alaa keessatti fakkeenyaaf Jabuutii xiqqoo tana keessatti citaa takka miirsitu Jabuutiin garuu qoonqoo yaaddu. Jalqaba wanti sila magaalaa Itoophiyaa tana dhabamsiisu namni akka qoonqoo yaadne. Guyyaa takkaaf muummicha ministeeraa si godhan hojiin ati dura hojjettu maali? Walqixxummaa kasaba hundaa kaamantii kawaa hundaatuun walqixxummaan buusa. An hojiin dura hojjedhu nama fokkotaa baalagee hararraa meeshaa nama nagee ammoo hara qabsiisaa fi katiibaa fi biyyaa fi namummaa hunda walqixatti akka gaggeessuun barbaada. Kan inni taasu. Akka biyyitti guyyaa takkaaf aangoo sii kannan dalagaan dura dalaytu maali? Sabuma qiyyaa fi nachi baakaa dura sabuma qiyyaa wal qixxeessa guyyaa takkittii suniifu saba qiyya kan rakkate saba qiyya kan miidhan cufaa'u fakkeenyaaf akka ijoollee madrasaa qaraatee kun naannoo Amaaraa keessatti dhiitamaa jiran kana cufaan sirreessa keessa deeme. Ani gaa akka biyyitti bulchi jaanii yoon akkanan ilmi namaa kun qara'eeti qaraatiin bulchaa jedhamni hedduun dubbiin qaraatii miti dubbiin sammu sammuu tahee ilmi namaa hogguu biyya bulchu akkanuma ka'ee biyyaniin bulchan jiru
dura biyata sabiikeet irraa eegaltee jechuudha. Jalarraa mana kee keessaa gabbaatetti amma misaalaaf hogguu daawaa deemtu tokko tokko kanuma mudawwar kaayyateeti deemee haala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja meelaa buka ni deema bar mana isaa keessa karaa rabbiituun beeka waan rabbiin jeetutti hin dhaggeeffatan jechuudha. Talammee isaati ollaa dhukkee irraa kaasaati mudawwar kaayyatee biyya takka dhaqee ganda keessa deddeema akka nama nagayaa akkasuma akkuma daawaa san jechuudha. Ilmi namaa tokko niin bulcha biyya eega jee karaa rabbiin jeetti mana keessa irraa gati hiriira qabachuu mana isaarraa jechuudha. Hogguu mana isaarraa gaqqaceelee alaa mana isaa wal qixxeeffate dhiiroo karoora alaa kanoo karaa kamiiniin deemuu danda'a. Akkamittiin biyya tana sirreessuu danda'a. Siigala akkasitti akkarraan lamarraan sadii itti kurfaawaadhaa jechuudha. Niin bulcha hogguu jettee akkanuma kaatee keessa lixuu miti. Ni kurfooyta dura mataa kee kanaa uni haasa'ite jechuudha. Marxoon fiigaa hidhatanii bita suuta deemaa hidhatan takkaa miti. Hojiin nan muumicha muumina oonin teemu gaafa ta'uu kiyyaa ooluun hin ta'a inshaallah giseen ta'eegi namni dura yaaduuf lammii ta'e lammii oromootiif yaada itti aanee lammii Itoophiyaa guutuudhaaf akka isaan walqixxummaadhaan jaalalaan kabajaan akka isaan wajji jiraataniin godhaa jechuudha. Isinis gaafii kana bakka jirtanitti koomentiin deebisuu ni dandeessan. Abiyyi fi Lammaa eenyutu irra dheeraadha? Lammaa irra dheera. Lammaa fi Abiyyi. Tole sirba afaan Oromoo. Laal Lammaa Abiyyi mana daabboo jiru Lammaa natti Oromoo dhagee fide Oromummaa isaanii beeksise. Amma iddoo kanatti Abiyyis nama bareedaadha gaarii Lammaanis nama bareedaadha gaarii daayinoosarii jala jira. Daayinoosar keessaa bahu qaba jarri kun. Abiyyi fi Lammaa kana jedhamu kana irraa si deebee siif hima. Seenaa Itoophiyaa keessatti dura nugusa ta'ee ka bulche Milliik Gabaabaa, Haayile Sillaaseen Gabaabaa, itti aanee Mallas Gabaabaa. Namni gabaabaan dubbii maqaddaa jala bulfata. Nalagay sanbooda immoo biyya kana faca'uuf deemtu biyya kana balaa jalaa oolche Lammaa. Garuu laakiin immoo Lammaan eenyuuf dabarse Abiyyiif dabarse Lammaatti qorra dheela Abiyyi. Abirra dheera moo? Dheerina abirra dheera. Lammaarra dheeraadha. Anjara sadii unuun hin deekkara dhage. Kaniin irra jaaladhu Jawaar. Itti aanan Abiyyuu. Itti aanan Lammaa. Jara sadeenu quba qiyya. Abiyyi fi Lammaa Abiyyi dheera. Abiyyi irra dheera. Abiyyi fi Lammaa irra dheera. Abiyyi fi Lammaa kamtu irra dheeraadha? Lammuma irra gaarfanna. Abiy. Xiqqoo santima lama maybe. Abiyyi fi Lammaa kamtu irra dheeraadha? Lammaan irra gabaabaadha garuu jechaan isaa sammuudhaan isaa irra dheeraadha. Bareedumina isaanii yoo ilaalle egaa bareedumina fuulaa moo haalaa fi amalaa fuulaa taate Abiyyi irra bareeda. Abiyyi irra dheera. Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa eenyutu irra dheeraadha? Abiyyi irra dheera. Abiyyi irra dheera. Hedduu irra dheera. Abiyyi irra dheera. Lammaa fi Abiyyoo eenyu irra dheera? Alla qixan qaban waan isaan gayan jiru. Isaan lachuu wal qixanaaf. Lammaa yaadaan. Abiyyi fi Lammaa eenyu irra dheera? Abiyyi. Abiyyi irra dheera. Abiyyi fi Lammaa eenyu irra dheera? Obboleeyyanuma. Lammaa dheera. Karaa irratti Abiyyuu joola garte gaafiin dura isa gaafattu maal? Ani gaa Abiyyuudhaan hizbii tolchii warra haxaatiin nu keessa deemu kan nurraa dhorkin jaanka. Haxaatiidhaan sila akka ati duraan nutti dhufteen nageenyi kee bareeda ture boodara laakiin balleessaa qabu jirta nu gadhiisu jirta. Haadha balleessaa tan nurraa qabii. Walumaa itti hojjettu jirta silaaye osoo sammuu nama Ameerikaan ta'ini karoora Ameerikaadhaa baastee waan gaafadha malee waan biraatiin silaan.
bitaa mirga kee osoo hin laalle dhiiga kee ilaalii. Ittiin gaafadha kana waan inni gaafadhuuf akka yeroo ammaa kanatti xiqqashoo haala namniinis nurraa miidhamaa jiru barataan maaliif ajjeefamaa maaliif hidhamaa kun ififuu rakkoodhee. Gaafiin isaa gaafadhu amaanaa ummataa akka bakkaan goo amaanaa ummataa maaliif bakkaan hin gahini fi amaanaa ummataa akka bakkaan goo himaaf. Hiree muummicha ministeeraati hojii haasa'u yoo harkattu taate gaafiin ati dura isa gaafattu maali? Akkamitti as geesse? Sabboon anis akka isaatti achi goof. Gaafii hedduu ulfaata garuu wanni nan gaafadhu saba hunda akka ija takkaan laalu sanumaan gaafadhu daqiiqa takka fi ija takkaan akka laalu saba hunda. Jowaar kana harkuu fedheetiin amma dura lakkoofsa bilbilaatiin wal arganne lakkoofsa bilbilaatiin wal argannu. Hai lakkoofsa bilbilaatiin wal argannu maal jee nin dubbise Jowaar what flag Spider-Man waay amma wal dufne nin do walen dubbise eesi jirta asin jira isa kudde ber nama sukora qabale yaatu nama sallita gurguru santu Jowaar simanna je khara rasu te laduro yaa qote sukora di zari yaa qote kara Jowaar mee makmakso jarrunguni dengata sukora tu jirani dengata sallita jala bi ku jirani ay amma ka dengata kayro ku bala amma kam Jowaar firatani or Jowaar sima chori anjetin ha ega warabe saas gubba jira firra ega anjelani sisani Jowaar Mohammed arkun naaf tura amti arkeetin jira garuu akka nama haaraan dhalatettiin akkasitiin gammade. Akkana qamoo jirtu Jowaar Mohammed yoo akkana deemaa dhufe akka maal si dhagama? Allah khayatiin itti marama tuma maramu maaltu hafe. Aya hiree isaa hojii haasa'uudha yoo harkatte gaafiin ati dura isa gaafattu maali? Gaafiin dura isa gaafadhu gaafiin jalqabaa amma waan yeroo ammaa tana keessa waan deemu jiru kana namuuni harka